Kun Radio Sagalee Walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon Sagalee Walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuu godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun Radio Sagalee Walabummaa Oromiyaati. Oolmaan nagaa hordoftoota dhaggeeffattoota keenya jaallatamu ashama kan nagaa san fudhanatee dhugaasaati sagantaa tamsaasa kallattii raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa kamisa waxabajjii bultii 24 bara 2021 guyyaa har'aatiif ammoo marii bal'aa dhimma yeroo Oromoof Oromiyaa irratti akkasumas rakkoo hamtuu yeroo ammaatti gaanfa Afrikaa keessatti mul'ataa jiruuf akka waliigalaatti ammoo Oromoon akka sabaatti rakkoo barootaaf irra bubbula asga'e kana hundeen ofirraa kaasuudhaaf maal godhu qabaa giddu galeessa godhatuun qabsaa Oromoo gameessa obbo Daani'el Dafaa waliin tolfannetu isiniif dhiyaata. Turtiin keessa nagamaayee marii keenyaatti nufaanaa ta'uuf isa hawwataa muuziqaa ce'umsaa kana booda suudhumaan gara marii keenyaatti tarkaanfannaa nufaana tura. Qabsaa Oromoo gameessa obbo Daani'el Dafaa jedhamuudha. Akkuma kanaan dura yeroo garaagaraatti dhimma Oromoof Oromiyaa irratti yeroo simmariisifnu nu jalaa awwaattanii yaada keessan nu qoodaa turtan. Har'a sarara raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa irratti argamtanii qabxiilee garaagaraa irratti nu waliin mari'atuudhaaf fayyamamoo ta'uu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan isaan galatoomfataan kallattumaan ijoollee marii keenyaa gurra simbuusee tokko tokkoon ammoo irra baanaa haaluma gaanfa Afrikaa keessa deemaa jiru ilaalla. Jeequmsa Empire Itoophiyaa keessatti ka'ee jiruun wal qabatee dhimma lola naannoo Tigraay dhimma yeroo Oromoo fi Oromiyaadha. Ammoo rakkoo hamtuu Oromoo fi Oromiyaa mudataa jirutti ammoo furmaata maa'ii godhuuf Oromoon silaa maal ta'u yookaan maal godhu qaba irratti ni dubbannaa. Jalqaba irratti dhimma filannoo sobaadhaa kan Oromoof addunyaan balfee kan Kolonel Abiy afaan qawween geggeessee fi dhimma Empire Itoophiyaa wal qabatee haala gaanfa Afrikaa irratti yaada keessan nu qooduun eegalla. Mee yaada kana irratti maal jettu? Galata guddaa qabdi raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa yeroo dheeraadhaaf haala biyya keessa jiru haala Oromiyaa irratti Oromiyaa keessa deemaa jiru haala sana keenyarraa ga'aa jiru rakkina uumamee fi diinii tarkaanfii diinii fudhataa jiru shira diinii xaxaa jiru hundumaa saaxiluudhaanii hojii cimaa hojjetaa turtanii ammas hojjetaa jirtu galata guddaa qabdu kanaaf. Har'as immoo naaftorii keessanii fi galata'uudha. Haalli biyya keenya keessa jiru baay'ee yaaddeessaadha akka amma jiru kanatti. Maaliif kanaan dura si'a baay'ee yeroo fudhannee irratti odeessaa haasa'aa mari'achaa akkuma turre wanti nuyi jennu hin arne nafxanyoonni ilmaan habashaadhaa sirna miliitii isa jilleena isa awwaalame sana waan setoo isaa qabanii setoo jechuun birookiraasii isaanii hin tuqamnee maallaqi isaanii tuqamnee dureeyyiidhaa baratanii waan akkasii kanatti dhimma bahuudhaanii deebi'anii iddoo sana qabachuudhaaf yaaluun isaanii waan nama rifachiisuu waan nama naasisus miti. Maaliif beekamaadha. Isaan akka gaarii turgutaman waan hin bannee fi shira garaagaraattiin akka isaan deebi'anii dhufan kanaan dureeyyii beekamaadhuma ture. Sanumatti dhimma bahanii dhiiga ijoollee keenyaa dhiiga ijoollee qeerroo kumaatamaan sanatti dhimma bahanii daldaltootaa fi googanoota yeroo ammaa kanatti fuudhanii isaanitti kennanii isaanii wajjin waldaansoo Oromoo butatanii harka isaanii keessa gashatanii jechuudha. Kanaaf amma waa'ee filannoo kanatti yeroo deebinu biyya lafaa addunyaa biratti hundoomsuudhaaf biyyi kanaa jechuudhaaf filannoo sobaa gochuutu irra jira. Waa'ee addunyaa kanatti deebina gara booddee garuu haa ta'u malee addunyaan kun sobochuu sabuu isaa beekuutu hin fudhatu. Si'a baay'ee yaadatta yoo ta'e yeroo isheen Obaamaadhaa hojjettu sun addanaa Waashingtonii deemtee waa'ee filannoodhaa achi deemtee yeroo riippoortii gootu
yeroo filannoo sanaa harka dhibba keessaa 99 mo'anii kan jedhuudhaan akka kolfutti taatee dubbatti. Maaliif filannoo waan hin qabneef isaan filatanii isaan duukaa dhaabatan. Ammas taanaanii warri Habashaa kana beeku. Warri Weestii eenyutu fedhii keenya, intirestii keenya hojiirra oolcha isa jeequdha malee uummata sanarra maaltu ba'e, uummati isin miidhameera, uummati isin demokiraasii barbaachisa. Bisuun nagaadhaan biyya sana tasgabbeessu ture jedhanii jedhamanii propagandaan karaa Weestii dhufu kun hundi taasifama. Piraayimarlii kan isaan irratti xiyyeeffatan, xiyyeeffannoo isaanii inni guddaanii fedhii isaanii, fedhii daldalaa, fedhii poolitikaa gaanfa Afrikaa sana eenyutu guuta isa jedhudha kan isaan barbaadan. Hammi ittiin dhiigi barbaade dhangala'e gantaa isaanii. Maaliif kana yeroodhaa yerootti biyya garaagaraa keessatti keessumatti dhiyoo kanatti illee Yemen keessatti dhiigi hammi kun yeroo dhangala'u albuudaan akkasitti yeroo badu propertiin hamma kana yeroo caccabu yeroo badu marsanii Yemen akka inni beela'u akka inni beelaan dhufu karaa galaanaa hundumaa marsanii nyaati illee kan galle godhanii bombaardii godhanii fixaa turan. Kanaaf intirestii isaanii yookiin immoo fedhii isaanii inni dhugaa kan inni irraa maddu vital national interest isa jedhu. National interest isaanii fedhii isaanii inni walii galaa inni kan dantaa isaanii suni maal barbaada isa jedhu sana gaaffii sana beekachuu gaafa barbaadu sana. Tokko kan lammata yeroo akkasitti warri Weestii jiranii sobaanis haa ta'u dhugaadhaanis haa ta'u filannoo demokiraasiitiin haa ta'u hannaanis haa ta'u abbaa dhufee biyya sanaa dabarsee albuudaa isaanitti kennaa daldala isaa keessatti gurraachni akka jaallanne saamuu gahee keenya jedhanii nama yaadan argatanii dhimma qaban. Ilmaan nama shaannoo kana beektu waggaa dheeraadhaa fi warra Weestii kana wajjin quunnamtii guddaa waan jiruuf albuudaa Oromoo saamtee daldaltee wanta ittiin jiraataa turtee fi waan isaan barbaadan beeku. Kanaaf Oromooni naftanyaarraa ilmaan naftanyaa ijoollee minilikii irraa ufama tokko eeguun hin jiru. Kuni nama dinqisiisuun hin jiru. Jarri achillee jiranii waan osoo hin qaban Abiyyi kaanii keessumatti warri naannaa sanatti marsanii jiranii waan osoo hin qaban. Isaanii mootiin irra jira, waggaa 10 bushuun irra jira, biyya kana harka keenya jala galfachuun irra jira, sirna minilik birii deebisuun irra jira, kanaalii Sillaasee deebisuun irra jira. Alaabaa tokko afaan tokko ni jedhamu suni aadaa tokko ni jedhamu suni ifaa isatti dubbataaf ta'u. Kun immoo deebii tuffii manuu qabaniitif ta'uu danda'a. Kanaaf filannoo kana gowwomsanii dhiisanii filannoo dhugaa irraa eeguun naftanyaarraa hin danda'amu. Jarri kun maayinooritiidha. Kanaaf gowwomsanii moo'icha irra jiru. Utuu filannoo dhugaa ta'e hundumtuu qooda keessatti fudhatee inni wayyuu iddoon qabanidha. Maaliif maajoritiin Oromoodha, inni kaan warra kaabaati, inni kaan warra kibbaati. Iddoo iyyuu qaban ture. Kanaaf yeroo karaa isaanii ilaaltu, perspektiivii isaaniitiin yeroo ilaaltu, haalli kun waanuma isaan haasawaa irra turedha. Kanaaf kana ajaa'iba jennee akka guddaatti ilaalee barbaadu. Haalli kana durumaa kaasanitti turan. Oromoo kana dhiisee hojii mataa isaatiitti deebi'uu qabaa kan jedhudha. Egaa mootummaan Koloneel Abiyyi filannichi filannoo sirrii akka hin taane ofiis osoo beeku hawaasnis osoo beeku dhiibee itti deeme filannoon kun keessumaa kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti kaaba Oromiyaa Konyaa Walloo keessatti guutummaa guutuutti hawaasa Oromoon kufaa taasifameera. Kibba Oromiyaa godina Gujii Lixaaf ba'aa keessattis iddoo hedduutti buufanni filannoo barbadaa'eera. Guyyaadhuma filannoo kana immoo yeroo waraanni bilisummaa Oromoo buufata sana barbadeessee warra saniif deemellee facaase hawaasatti mariisisaa ooletu jira. Lixa Oromiyaa godina Wallagga Lixaa Hona Mana Sibuu Najjoo Gimbii Jalaas gandoota danuu akkasuma Boojii Birmadii keessattis waan wal fakkaataan raawwateera. Kun egaa dhimma filannooti guddoo irraa dubbatuun hin barbaachisu. Haalli amma impaayera Itoophiyaa keessa jiru kun ammoo siyaasa gaanfa Afrikaa kanatti jijjiiruu danda'a laata? Meessa kanarraas waan jettan nuun jedhaa. Haalli biyya sana keessa jiru si'a baay'ee mee warra alaatiin jalqabu. Warri alaa warri Arabaatii fi warri dhiyaa kuni Ameerikaadhaaf Awurooppaa jechuu kootii Awustiraaliyaa dabalatee ilaalchi isaan qaban biyya sanaa fi akkamittiinitu saamicha keessatti qooda fudhannaa. Eenyutu dallaala gaarii ta'a. Eenyutu hojjechuu danda'a. Abbaan fedhaatii fi dhimma qaban. Mucaa haadha isaanii mucaa abbaa isaanii hin barachi jiru. Kan isaan barbaadani albuudaa biyya sanaatti akkamittiinitu harka keenya gashannee hamma barbaanne saamuu dandeenya. Albuudaa biyya sanaa ammoo yeroo jennee haasofnu albuudaa Oromoo jechuudha. Albuudaa Oromoo jechuudha.
albuuda Oromoo akkamitti saammate jedhu duwwaa isaan kan isaan barbaadan. Gaafa Afrikaa nagaa ta'ee tasgabbii argatee nagaadhaan kan saamuu dandeenye namni humna qabu, namni nama caccabsuu danda'u, namni nama ajjeesuu danda'u, namni hamaa ta'e, namni nama jilbeenfachiisuu danda'u naannaa sanatti yoo nu argame kan jedhudha mataan isaanii. Sammuu isaanii kan alaal. Tokko kan warri Arabaa gammaa alaaltee ta'uu ta'e jalqabaa dhugaa dubbachuudhaaf Abiyyi wajjin sirbaa turan. Amma garuu isaanii hiriira isaanii deeggaranii warra wajjiitii wajjin dhaabachaa jiru. Maaliif Isaayyaas yoo ilaaltee amma naannaa sana keessa kan jeeqaa jiru Isaayyaasii fi Abiyyiidha. Warri kun lamaan waan jeeqaa jiranii fi Isaayyaasiin dhimma itti ba'aniiru yeroo dheeraadhaaf dhimma itti ba'aniiru. Sudaanitti erganiiru, biyya garaa garaatti erganiiru, ijoollee Eertiraa kana akka mi'aatti dhimma ba'anii ishee kaan Yemenitti hojjetu cisiite. In gurgurata horiitti doolaaritti geeddara ijoollee Eertiraadha. Ijoollee Eertiraa mana barumsaa isaanii cufee yuunivarsiitii tokko hin jiru, barnooti hin jiru, saawwaa kan jedhamutti galchee indoktrineetti godha waa'ee mataa isaatiitii fi waa'ee siyaasaa isaa duwwaa barsiisa. Ijoolleen achi baadee akka saree boolla keessatti guddattiis nama wajjin waliin agarree nama nyaattis akkasittitu guddisee akkasitti nama fixaa jira Isaayyaas Afarqee. Amma egaa gara dhumaatti Isaayyaasiif dulloomaa dhufee siyaasaan isaas dulloomaa dhufee kanaaf waliiwwantiidha jenereeshinii bakka fudhachuudhaaf deemu kana. Jenereeshinii haaraa kana biratti xuraa'uus hin barbaadan. Amma Isaayyaasiin gommaa baasii jalatti darbachuu barbaadu. Konkolaataa jalatti darbatanii bira darbanii kan biraa kan Isaayyaasiin deebi'uu barbaadaa jiru. Maaliif aqitaa ishee isaan ture. Jenereeshiniin inni haaraan jalaa ka'uutiin immoo yeroo warri westiidha akkasitti Isaayyaasii wajjin deeman kana jenereeshiniin kuni maali kan jedhu baattiin itti kaasisan jedhuudhaan Isaayyaasiin har'a darbatanii warra jalaan ka'ii kana immoo qabachuu barbaadu. Poolitikaan akkasitti hojjeta. Kanaaf gaanfa Afrikaa sana kan jeeqaa jiran lamaan kana amma akka nama yaadutti tokkoffaa warri Tigreedha almost xumurataa jiru warabummaa isaaniiti. Xumurataa jiru gara dhumaa ta'anii rukutaa jiru biyya isaanii keessaa baasaa jiru magaalota gurguddoo qabataa jiru. Mee ilaaligaa kan ilaaluun ture jiru Tigraay biyya sana keessaa yoo wala boomte Eertiraan akkatti warra Itoophiyaa kana quunnamtii uummatu yoo qabu. Boblaadhaan irra darbee uummataan ni jedhamu hin jiru. Maaliif lafaan walitti eeguu danda'a. Tigreen akka majjirtuutti warra Affaarii wajjin Affaar Eertiraadhaaf Affaarii Itoophiyaa kana wajjin walii galtee warri Affaarii mataan isaanii walabummaadhaaf deemaa jiru. Waan nama dinqa. Isaanis kutan jechuudha. Eertiraan gubbaatti cittee harti jechuudha. Mataa isheetiin. Hornoo Afrikaa kana keessa kan jiru waan kana fakkaatu. Amma gara dhumaarratti maaltu jira? Osoo hin jaallatin biyyi sunis gargar diigamaa jira. Inni yeroo dheeraa boodee ture empaayirii kun hin caccabaa hin diigamaa. Warri impaayira sochuu barbaadu bakka hin taane bakkaa jiru. Waan isaan hin baafne gochaa jiru. Tigreen keessaa buqqa'ee jennaan ikweejiin sana keessaa Tigreen buqqa'ee jennaan amma Oromoon dhiiga walaboomuu tarra jira. Yookiin immoo garbummaa naftanyaa fudhatee naftanyaa garba ta'ee jiraachuu jira. Filannoo lamaan qabu Oromoon. Maaliif Tigreen humnaan citaniiru Oromoon amma gooftaa tokkittii sabaaf Amaara fudhachuudhaaf inni Oromoon biyya gaaraa giddu galeessa guddaa beedaa inni jedhamu kun haasaa warra wallaalaati haasaa warra ayyaallallatti waan akkasii kana fiigee Oromoon waan isa baasutti adeemuu qabaa jedhaga. Tole bareeda dhagaa qabxiilee hedduudha kan isin kaaftanii waa'ee mootummaa Eertiraas kaaftaniitu itti dabalee immoo akka itti warri Tigraay itti jiran illee dubbattaniitu yoo Tigraay wala boomtee Oromoon yoo jabaatee lolattee hin wala boomne immoo gabrummaa hamaatti akka inni deemuudhaaf jedhuudha kan isin kaaftanii tarii dhimma lola Tigraay kanarraa waan itti dabalta yoo jiraatetti nu dabaltu garuu bal'inaan dhimma Oromoof Oromiyaa irratti mari'anna. Egaa yeroo garaagaraatti akkuma dubbatamaadha ture Oromoon yoo jabaatee hidhachiisee waraana isaas jabeeffatee yeroo dhumaatiif falmatee biyya isaa wala boonfanne gabrummaa hamaa kan bara Minilikii oltu Oromootti deemaa jira. Sanas immoo kan mul'isan wantoota hedduutu jira. Sun akka itti hin dhumneef Oromoon maal gochuu qabaa? Attamitti qophaa'uu qabaa? Isa jedhu irratti immoo bal'inaan yaada keessan nuu qooddu. Oromoon maal gochuu qabaa? Isa jedhu itti deebinaa xiqqoo ishee lola Tigraay kana nan tuqa xiqqoo ishee ibsuun barbaada. Lolli Tigraay kun akka amma jirutti ijoolleen Tigraay sarvaayivar jireenya lubbuudhaaf loolu maallaqaaf lolanii mindaa hin qabanii
lubbuu isaanii keessanii biyya kennanii biyya isaanii wala boomsuuf jiru. Warri Itoophiyaaf warri Eertiraa maallaqaaf loolu. Kanaaf kan isaan wayyaa gatanii meeshaa gatanii baqannaa irra jiran. An akka manatti mul'atutti lolli Tigraay keessatti deemaa jiru. Humni achitti dhumaa jiru. Dadhabbiin Abiyyi kan achitti gochaa jiran kun Oromoodhaaf carraa akka argamee hin beeku. Isa yeroo lola Eertiraa fi Tigraay gidduutti ta'e ol carraa kennaaf jira. Carraa guddaa kennaaf jira Oromoodhaaf. Oromoon carraa kana beekaa carraa kanatti dhimma ba'uu danda'a. Har'a Oromoon osoo hin jaallatiin walabummaa isaa dhufeetu kaasuu isaa keessatti lafa dhabe. Kaasuu isaa keessa jira walabummaan. Walabummaa kana yookiin lafaan dha'a yookiin hammateetti hin ce'a. Yoo dhaqee walabummaan barbaadu garbummaan barbaada jedhe walabummaan kana darbatee lafatti gadi dhoosee garbummaa isaa fudhachuu. Yommuu walabummaan hin barbaade jedhe walabummaa sanatti cichee biyya isaa walaboomsuu. Kana gidduu diilemaa kana gidduu jira Oromoo. Kanaaf yeroo Oromoon maal jechuu qabaatti deebinuudha akka sila jettu Oromoon har'a walabummaa kaasuu isaa irratti lafa ta'e kana akkamitti hammachuu danda'a, akkamitti hammatee ittiin ce'uu danda'a. Isa jiru ilaaluu qabu. Har'a amma akkama ilaaluu kanatti akka yaadutti Oromoon har'aa kana akkamitti ilaalutti waan ilaalaa jiru natti fakkaata. Har'aan si'a baay'ee ni darbeera. Yeroo darbiin dhufee fudhatee warra akka dabalaafaa callaa har'aa dabalaa yeroo Haayile Sillaasee dhaqee buusu ilma Oromooti kan Haayile Sillaasee buusu. Ofii isaatiitti bishee deebi'ee Amaaratti kennanii galagalan ofiisaroonni Oromoodha. Achi immoo dhufan yeroo wayyaaneen dhufte sana yeroo biyya keessa seenamu sana dabalee uummata Oromoo dammaqanii uummati Oromoo lafa akka qabatu osoo hin godhin Shaabiyaadhaa fi wayyaanee wajjin wali galanii yeroo sana warri adda bilisummaa hoogganu uummata Oromoo ijoollee Oromoo dargaggoo Oromoo kaampiitii dhashanii fichisiisan. Ammas carraan sun jira. Amma immoo deebi'ee lubbuun immoo horattee dhaqxee immoo Sumaalee keessatti immoo xinnoo ishee lubbuun gaafatti deebi'u immoo yeroo lolli Eertiraadhaa fi Tigraay warra wayyaanee gidduutti jalqabu sana yeroo sana carraa sana fudhannee ittiin jabaannee gara ofirraa kaasuu dandeenyu turre hin taane amma jira. Amma immoo yeroo qeerroo Oromoo nuti biteetti jira. Ijoollee Habashaatti. Har'as immoo osoo hin jaallatiin deebisee dhufee kaasuu keenya keessa jira. Maal diinni keenya ilkaan isaa rukutamaa jira. Diinni Oromoo inni guddaan ana daandii garaatu. Siyaa baay'ee kan himaatu Isaayyaas Afwerqii. Isaayyaas Afwerqii diina Oromoo isa nambar waanidha. Inni har'a Tigraay keessatti mataan isaa mataan bofa tumamaa jira Tigraay keessatti. Carraa guddaa inni jiru tokko kan. Lammata immoo humni naqanyaa fi Amaaraa fooxaa labaas warri jedhamtu kun Tigraay keessatti kukkee rakkaataa jirti ijoolleen Tigraay. Ijoolleen Tigraay har'a Maqalee qabattee jennaan Asmaraa galuu ishee nafu Gondariin galuu ishee nafu. Maaliif jira kana haaloo bahuudhaaf wanti isaan hin goone hin jiru. Humni kun hundi sirrii kutamu. Oromoon carraa kanatti dhimma bahuu danda'a. Inni jedhu gaaffii guddaa Oromoo kaasuu isaa irratti lafa dha'eedha. Oromoon baay'een amma kana waan galeef natti fakkaataa jiru. Har'a dikkashinii tokko dhaggeeffataa ture. Afaan Ingiliffaan haa ta'u ijoolleen Oromoo. Baay'ee haasaa tokkotu baay'ee na dinqa. Achi keessa kana keessatti kan dubbachuu barbaada. Oromoon har'a dhaaba polotikaa taa'ee nuufi lubbutu qabu kan jedhu irratti walii galan beekni qabe. Irratti wal galan. Dhuguma har'a dhaabi jabaanii Oromoodhaafi bu'aa buusu dhaaba hin qabu Oromoon. Kun gaaffii tokko hin qabu. Garuu eenyu kan bakka bu'u yeroo jedhani warra ala jiru warra ollaa maallee warra ala jiru kanatu warra civic organizationiitu harka caalu Oromoon ni deeggaraa jira nuti bakka bu'aa jiru. Warri kan biraan maandeetii qabanii nuti maandeetii qabaa. Biyya keessaallee lolaa jiru maandeetii qabu ni jiru. Maaliif akka jiru beektaa? Maaliif kana jiru? Tokkoffaa dhugaa dubbachuudhaafi politikaa wiingii waboo jabaatee achas ta'ee abaawoon anaa hin jedhu. Abaa'oo inni jedhamu immoo hafuura malee dhaaba kanatu alatti ciccitee asiifachuu walumatti boca malee har'a kan biyya keessatti opereetii godhu hin jiru. Jireenya goomsuu isa goommaa kana ciisuu achi keessaa bahuu danda'u nurra jira. Har'a kottaa bitaa haasaa yoo jedhani wal fixuu jala deema Oromoon walii isaatti galagalee. Kanaaf Oromoon maal gochuu qabaa isa jedhuu fi deebii kan ta'uu danda'u. Tokkoffaa maandeetii namni alaa hin qabu diyaaspooraan biyya sana taa'ee biyya sana keessatti ala taa'ee Oromoodhaafi waa godha jechuun soba dubbii. Isa hin fudhatu.
Garuu maandeetii kan qabu eenyu yoo jette waa gochuudhaafi mirga kan qabu isa qawwee qabatee laga jirudha. Inni qawwee qabatee dhiiga isaa kennaa jiru mirga qaba waa'ee Oromoo haa ta'u qaba. Maaliif lubbuu isaa kenneera qaba akka qo'alan jiru. Egaa loojikii isaa ilaalgaa. Egaa biyya keessa jiraatee lubbuu isaa kenne akka loltuu duwwaatu hin ta'in akka nama biyya bushuutti goblaa siyaasaa ijjeerratee aanatu bakka bu'a jedhee boquu isaa qabee gadi ba'uu danda'u irra jira. Kun hundumaa afaan cibsiisa isa alaa kana jechuudha. Tokkoffaa shantarii tokkotti dhufu wal ga'a. Informaashiniin iddoo tokko ba'a. Bu'a boonii loltuun walabummaan Oromoodhaaf iddoo tokko dhuftii jechuudha. Tokko kana. Lammataa namatu jiraa jechuudha. Istiraakchariitu jiraa jechuudha. Kan naqee taa'ee lakkii kanan barbaada kan jedhutu jiraa jechuudha. Kanaafitu har'a goblaan sun jira. Ani hin beeku. Goblaa siyaasaa. Dippiloomaasii jedhamee argatu waan barbaade hojjeta ala kana. Beekama warra biyya keessaarraa fudhateera. Yoo innisheetii mootaa gaarii ta'e har'a woboon kana ofitti fudhatee ilaakunoo kana naa godhaa jedhee instruction dirqama itti kennuu danda'u ta'e jira. Kanaaf itti gaafatama sana fudhachuu danda'u ta'e jira. Kanaaf immoo akka jaarmaatti achas ba'uu danda'u ta'e jira. Kanaaf caasaa dheeratee caasaa isa qabee caasaa poolitikaa goblaaf poolitikaas qopheeffachuu ta'e jira. Isaan yoo as ba'ee gattaa'ee nama wajjin haasa'uu danda'a. Tokko lammata kana gochuudhaaf immoo jabaachuu ta'e jira. Namni kan inni si'eetiin godhatee si'eetiin haasa'u har'a mee ilaalimee warra weessitan. Ingada waa'ee Tigraay State Departmentiin Ameerikaa yeroo haa ta'u waa'ee Oromoo waan takka keessan beeku. Maaliif beektu lafa qabanne hin qabne magaalaa qabanne hin qabne loluma lolla baadiyyaa keessaa lollaa footoo baay'eetu gadi yaa'aa meeshaa baay'ee footoo irratti ba'a malee wanta qabatamaa mootummoonni alaa ilaalanii rifatan tokko hin jiru. Hiireen beera algarasi garana iddoo tokko wanta akkasii kun hin dhaga'amu. Inni gadheedha jechuun garuu har'a naqamtee hedduu qabatanii yookiin jimmaan qabatanii yookiin goree qabatanii mattuu qabatanii dambileelloo qabatanii oofii biyya gurguddaa iddoo namni itti ilaaluu danda'u tokko atteeshinii namaa kan harkisuu danda'u tokko qabatanii ni addan jedha kunuun jechuu danda'anii dhugaa dubbachuudhaaf osoo hin jaallatin ta'anii wajjin haa ta'u jechuudha. Waan akkasii kanatu hir'ata. Oromoon maal gochuu qaba? Oromoon kana isa hir'ate kana guuttachuu danda'u qaba. Isa hin guuttatu taanaan eessayyuu ba'aa hin jiru. Hin danda'amu. Hawwiidhaan ta'u. Ammas immoo lukaa ba'a. Carraan inni kaasuu keenya irratti lafa ta'e kun lukaa ba'uudhaan deemaa jira. Kanaaf ani kan natti fakkaatu goblaan poolitikaa baay'ee hatattamaan barbaachisaadha. Har'a eenyu kan dubbatu? Mararaa fi daawudii warra hidhaa keessa jirantu dubbataa fi Oromoodha. Lubbuudhaan achi gaarii isaanii hin beekamu. Mararaan gaa baay'ee kan inni haasa'aa jira waa'ee Itoophiyaati. Namni waa'ee Itoophiyaa haa ta'u har'a yeroo Itoophiyaan diigamaa jirtu kana yeroo Itoophiyaan tortortee impaayirri sun caccabaa jirutti waa'ee Itoophiyaa waa'ee waliigaltee waa'ee maal inni haasa'u kun Oromoodhaaf bu'aa tokko buusa jedhee yaadda. Har'a kan nu baasu waa'ee Oromoo tokko kana kan inni ibsuu barbaada. Lammata joonjee jiru tokko jira Oromoo keessa. Amma maal jedha tokko gaarii haa ta'e hin wala boonna jedhetu ni jirma Itoophiyaati ni damee miti jedha. Kanaaf jirmin deemuu jedha. Achi ga'eetu konfiinsii ta'e namichi kun. Jirmummaa irratti Tigraay caalaa jirma ta'e Itoophiyaa kan jedhamu koo Tigraayitti jalqabedha. Isaan hin wala boonna ni gangadi ba'anii Oromoonni garbummaa keessa ture ni jirma ni gargar ba'uu dandeenyu maal hin dandeenyu jedhee hodee. Maal jetti amaan kileensa yeellaa akka naannawaa amaaraa ta'e. Maal jetti waan uffattuu qabdu waan mataatti fuulatti marattuu barbaadde. Oromoon ofii isaatii utuu wala booniti warra sabaaf sablammii nu keessa jiran warra nu bukkee jiran warra wal fuudhi warra baaleef waan xibaarti warri kun warra Itoophiyaanistota. Itoophiyaanistoonni immoo dantaa Oromootiif hin dhaabatu jechuun sobarbi. Oromoo kana addaan baafachuu danda'u ta'e jira. Si'a baay'ee yeroo deebii kennanii ni walitti makamneerra ni jinne Tigree caalaatti makamte Tigreenoo Amaaraa wajjin tokko isaan caalaatti makamte itti makam wal fuudhana dhimma mataa isaatiif inni waliin waa dhimma mataa isaati. Kanaaf Oromoon garboomuu tarree jira. Jara kanaan hoosteejii qabamuu tarree jira. Kana deebisuu danda'u tarree jira Oromoon. Gaaffii kana deebisuu danda'u tarree jira. Kanaaf ijoolleen ala kana aktivistiidha ofii jedhanii kana adda baasanii baasuu wallaalan. Beekuun Kosovo ilaali. Yugoslaaviyaa keessa Kosovoon onnee Yugoslaaviyaatiin walakka Yugoslaaviyaa keessa ture.
Kosovo. Bilisummaa kun barbaada yoo jedhe garana hundumtuu isatti erganiin walakkaa isaanii tun. Hallayyaatti gadi gala'anii bilisummaa kun barbaada bilisummaa isaa argate Kosovo. Osoo hin gaallatin naashinaalitiin isa marsanii jiran, neeshontiin isa marsanii jiran, biyyootii fi sabaaf sablammiin isa marsanii jiran hundumtuu bilisummaa isaanii argatan. Inumayyuu Oromooni ani waan barbaadan ta'a isin ani bilisummaa kun barbaada gaafa jedhe Walaayittaan isi taalee bilisummaa isaa fudhata. Sidaamaan isi fudhata, Koonsoon isi fudhata, Gambeenni Gumeerii fudhata, Gumuuzii fudhata. Amma waan nama dinqutu Oromooni waan itti gaafatama fudhachuu irra hin jirreetu itti gaafatama fudhachuu barbaada. Duunjii guddaa keessa, hurrii guddaa keessa jira Oromoo. Kanaaf itti gaafatama fudhachuu irra hin jirre, fudhachuu irra hin jirre. Oromoon maal gochuutu irra jiran jedhani walabummaa isaa qofaaf hojjechuudha. Inumayyuu walabummaa isaa qofaaf gaafa hojjetetu Oromooni warra kan biraatiif carraa ta'a. Walaayittaadhaafis carraa ta'a. Sidaamaadhaaf carraa ta'a. Uraageedhaaf carraa ta'a. Warra Oromiyaa keessa jiran immoo seeraanitu wajjin bulta. Seeratu jira. Jalqabumayyuu Baarootiin Saafaa yeroo heera adda bilisummaa Oromoo baasanii pocket nationalities warra nu keessa jiru akkam deemanii jedhamee rakkaasaame isaaniif autonomiin akka autonomiin mataa isaaniitiin of bulchu. Yoo barbaadan reprezentaatiivii Oromiyaatti argatu mirga isaaniif eegamaaf isa seeraan hojjeta. Seeraan hojjeta. Yommuu lakkaan Oromoon ta'a jedhee probeshiniitu jira yeroo hamma murtaa'e waggaa 10 waggaa 20 fi amala isaa laaltee eenyummaa isaa laaltee aadaa keenya fudhatee afaan keenya gaafa fudhatee jiru hin Oromaa jechuudha. Harma dhufee yaaddatee harma fiyoodee okay an harma dheerattan gala no waan akkasitti gara Oromoo balleessu waan akkasii danda'amu seeraanitu Oromootti dabalama. Oromoon kanatti qophaa'uu qaba. Kun ta'u taanaan eessa guga'an jirru ammas Amaaratu fudhata. Taa'ina ilaala. Maal godhu beektaa? Tigreenuu fudhachuuf Tigreenuu hin rukutti. Habashaa hin rukutti akka gaariitti qopheerraa kaasa. Garuu chaansii kanatti dhimma ba'uu danda'u qabu. Keessumatti sabboontonni Oromoo ijoollee warra dhiiga dhangalaasan kan jajjabeessanii gooblaa poolitikaa dhaabanii namoota warra lolatan warra bilisummaa walabummaa isaanii barbaadan jechuun koordineetii godhanii hojjechuu qabuun jedha. Tolayyee dhugaadhumatti yaadni keessanis dhaamsi keessanis ergaansaas qaama dhimmi ilaaluu fi baay'ee ifaadha. Qabxii tokko qofaa akkasiin irratti ibsan laattaniin barbaada sabooda marii keenyaa gabaabsinee ammoo irratti xumurra har'aa fuuldura bal'inaan walitti deebinee odeeffachuu dandeenya. Innis maal yaaddoo akka yaaddootti isin kaaftan keessaa tokko biyya ambaa kanatti nu hawaasa biratti dhageettii qabna hawaasi biyya keessaa nu ordofaa jira nu fudhateera nutti bakka bu'aa ammoo kan Oromoo baasuu karaa kana malee karaa sana miti wantoota jejjedhamanii iddoo iddootti waan bixxilame biyya ambaatti dubbatamu kun jira inni kun ammoo akkuma isaa bara 2018-17 kana keessa namuu gaagirrisee galee aarsaa dhiigaaf lubbuu qeerroo fi qarreen bilisummaa Oromoo bara 2014-15-18 itti baasan sana deebisanii harka diinaatti galchan saniin wal fakkaata tarii dammaqiinsi miseensonni qeerroo bilisummaa Oromoo arra qabani akka gaaf sanaa ta'uu dhiisuu danda'a arra maaliif akka qabsaan akeekiif galmi qabsoo bilisummaa Oromoo eessaa yeroo gaafataman tolchanii deebisu ammoo qaamni alaati waan tokko jalqabee jiru kuni akkuma bara 2018 sana yoo carraanii dirrisanii biyyatti galuu jiraate afaan faajii sana galee uumuudhaaf balballi banamuu fi danda'a. Warra akkasii kanaan maal jettu hawaasa Oromoo biyya keessa jiruuf miseensota qeerroo bilisummaa Oromoo akkasumas waraana bilisummaa Oromoo booda murteessaan arra Oromoof Oromiyaaf inni biyya ambaa jiru kun akkuma keenya kana yaadaan gargaaruu karaa qajeelaa irratti gorsuu yoo danda'ame dinagdeen bira dhaabbatudha. Meesin maal jettu warra akkasiin miseensota qeerroo bilisummaa Oromoof hawaasa Oromoo maal gorsitu gabaabaatti? Baay'ee gaariidha. Yaada gaarii akkasiin wanti jechaa jiru mee jara kana fudhatu jara kana ilaali. Jarri kuni harka dhibbantaa keessa 80 isaanii warra lammaadhaa wajjin warra maaleedhaa wajjin warra harka rukutee iyyee maanifaa afuufee halaaka biyyatti galee achi baqatee deebi'edha. Baay'een isaanii keessumatti Itoophiyaanistota baay'een isaanii har'a ala kana ba'anii Abiyyi Ziyaaratti guuree ofirraa ari'ee jennaanitti baay'een isaanii ala kanatti amma immoo marsaa kan biraa akkata amma jettu. Iyyaa himintaa galanii uummata keessatti afaan baay'ee uumuudhaaf deemaa jiru. Jarri kuni garuu akka humna tokkotti ilaaluun barbaadan. Isaan akka bakka buutota Oromootti of ilaaluu barbaadu. Namni biyya isaa keessatti galee dhiigan dhangala'an anaddana taa'ee Oromoon bakka bu'a yoo hin jedhe soba dubbii. Maaliif objektiiv riyaalitti waan qabatamaa lafarra jiru
haala lafarra jiru wal'aansoo lafarra jiru hin beeka. Namni beeka hin jiru soba. Biyyaadhaan biyyaatti waan deemaa jiru hin jiru. Akkuma nama biyya ambaa jiru kana information fudhate. Kanaaf uummati ana jiru kun har'a warra biyya keessaa qabsoo qabaa jiru. Warra dhiiga isaanii dhangalaasaa jiru. Warri gowwoomsaa jiran baay'ee jira jedhamu. Abiyyi faaniyyuu lagatti argatanii nuti baay'eetu jiru. Karaa kan waboo irratti tokkosan jiru, warra waboo dhugaa irratti warri tokkosan jiru. Warri akkasii kana identify gochuutu barbaachisa. Kanaafan egaa waboon goobraa poolitikaa isaatii jabeeffatee achi ta'ee boquusaa ol qabe aanatu bakka bu'aa warri barbaadan jala hiriiraa jechuu kan afaan isaanii warra alaa kana cufsiisu. Warri alaa kun immoo daldaltoota tokkoffaa warra weessi kana wajjin harka wal qabatanii biyya keessa habashaa wajjin harka wal qabu. Dafaniitu garcabtuudhaan dhaqaniitu taayitaa fudhatu. Ammatu walaqaniitti laattee jiru borganaa habashaan harkaa fudhatu. Tokkoffaa impaayiricha diiguudhaa fi qophii hin jirre kun. Istiraakcharii Amaaraatti dhimma bahuudhaaf deemaa jiru. Birookiraasii Amaaraatti dhimma bahuudhaaf deemaa jiru. Waa'ee birookiraasii yoo gaafatte lafa kaannee diidee birookiraasii haaraa ijaarra waan jedhanii qaban. Jechuudhaaf akka jechuun immoo impaayiricha diiguudha. Isa immoo jechuun barbaadan Itoophiyaatti diigamaa hin jedhachi galagalanii. Itoophiyaatti irratti bidaa hin jedhu. Dindiidhaan jirmaa hin jedhu. Mee gaafa dhuunfuma isaanii ni jirmaa Itoophiyaa wajjin baay'ee jiraanii gargar bahuu hin dandeenye. Warra akkasii dhugaa Oromoo bakka bu'uura intarastii Oromoo isa haadha gadda mucaan ishee dandeenyee keessatti guyyaa saafaa jalaa qalame bakka bu'uuraati. Haadha gujii keessatti cidarratu jirtu mucaan ishee ajjeefame. Isaaniin bakka bu'uuraati hin jedhu. Maal jettaan jira kana? Maal jettaan jira kana? Haati sun maal ittiin jedhu jira kana? Iddoo haadha sanaa of kaa'anii ilaaluu hin danda'an. Iddoo intala ishee heerumti abbaan manaa biraa ajjeefame sana of kaa'anii ilaaluu hin danda'an. Keenii uummata keenyaa madaa uummata keenyaa sana isaan kan isaan ilaalanii qe'ii mataa isaanii qe'ii mataa isaanii biyyaadha. Warri akkasii kana kan dhaabuu danda'u akkuma namni jedhe yoo waboon jabaate goblaa mataa isaatii ijaarrate jaarmaa cimaan jiraate kun hundumti akka hurrii ganamaa beektaa hurrii ganamaa yeroo aduu xinnoo sodaatu lafa isheen jirtu waan akkasii kana guyyaadha kan kana itti fudhachuu danda'u. Jarri kun Oromoo bakka bu'uus hin danda'an civic organization gargaarsa tokko gochuu danda'a. Garuu nuti Oromoo bakka bu'aa warra wasi hojii quunnamtii dippiloomaasiidhaan bakka bu'uu hin dandeessu. Dippiloomaasiidhaan maaliif warri Palestinaanii Hanaana Sharaawii fa'aa Nabiin fa'aa maaliif sagalee biyya fudhachuu dadhabarre ala kanaa'oo hizbiitti duukaatii gaazaan duukaa utuma si joonjaareetitti bu'an har'a kan lolaa jiru biyya sana keessa warra Hamaas warra Hizbullaati warra biyya sana keessa jiraatudha kan biyya sana gaggeessaa jiru hamma xinnaatti malee. Yeroo hundumaa isa biyya keessa jiru isa lafarratti lolitu biyya sana bakka bu'uu danda'a. Isatu bakka bu'uu danda'a. Malee warra ala kana miti. Iyyuu gaarii dhageessisuun gaarii dippiloomaasiin jibban ani nama poolitikaati dippiloomaasiin garuu shoorri inni qabatu shoora jaarmaa siyaasaa hin caalu jechuu kooti. Hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamoo mariin bal'aan qabsa.